Mariin biyyaalessaa kun akkuma addunyaatti jedha biyyoonni rakkoo siyaasaas haa ta'u rakkoota biroo keessa seenan rakkoo isaanii baay'ee isaanii marii biyyaalessaa kanaan furataniiru. Ka biyya kanaas akkaatuma kanaan walata karooleen garaagaraa waggootaaf ture rakkoolee kana furuudhaaf mariin biyyaalessaa kun kan qophaa'e. Kanaaf affeerraa sana affeeramne nutis marii kanarratti akka hirmaataa tokkotti qooda fudhachuudhaaf dhufnee mari'achuutti jirra jechuudha. Adeemsa agammaatti godhaa jiru keessatti ajandaan kutaa qaba. Akka garee keenyaatti ajandaalee gareedhaan mari'achaa turre. Garee mari'achaa turre keessatti garee nama 10 mari'annee nama 50 mari'annee 250 gubbaa jirra amma. Itti aansinee egaa gara nama 500tti deemna. Agammaatti kan dhiyaachaa ture yaadota sanarratti wal falmitu ture. Yaadota gurguddaatu ka'aa ture. Yaadota gurguddaa ka'aa ture sanarratti egaa murtoon hin geenye murtoon dura keenya jira. Yaadota ammammaatti ka'aa ture keessaa yaada namni dammaqinaan yaadota gurguddootu ka'aa ture. Yaadota wal falmisiisaa baay'eetu ka'aa jira. Murtoo isaa immoo gara fuulduraatti itti deemna waan taateef ammatti yaadonni ka'aa jiran namoonni hundumtiyyuu dammaqinaan yaadota wal falmisiisan baay'een ka'aa jira jechuudha. Kun siyaasaa karaa nagaatiin utoo furamee namni qawwee kaasuutti darbu hin jiru. Innaa tokko innaa rakkoon gama siyaasaatiin dhabamu namni gara qawwee kaasuutti deema. Namoota qawwee kaasanii bosona turan keessaa tokko anaaf garee kiyya ture. Garuu qawweedhaan rakkoo furuurra karaa nagaatiin mari'annee rakkoo biyya kanaaf furuu qabnaa kan jedhu amannee waan aseenneef aadaa siyaasaa biyya kamii keessatti iyyuu biyyoonni rakkoo isaanii mariidhaan furatanii har'a biyyoonni kalee guddachaa jiran gara biyyoota guddataniitti gara biyyoota gartee giddugala dinagdeedhaan isaa ta'u waan hundaatiin gara giddugalaatti ol siqanii jiranii kanneen rakkoo isaanii mariidhaan furachuu dadhabanii wal dhaggeeffachuu dadhabanii walitti siquu dadhabanii rakkoo isaanii mariin furachuu qawween furachuutti deeman suni biyyoonni baay'een isaanii dinagdeedhaan isaa ta'u siyaasaanii hawaasummaadhaan caccabanii biyyoota argitee addunyaa kana keessatti biyyoota argitee tarreeyyummaa keessatti ramadamanii jiru waan taateef akkuma biyya kamitti iyyuu rakkoo fi gadi ta'anii haasa'uun furmaata akka qabu sun waan wal lama gaafachiisu miti jechuudha. Nama dhiisitti sana eenyuyyuu kanan gaafatu jechuudha. Rakkoon wal mariin hin furamne biyya kam keessa iyyuu hin jiru. Namni walitti siqee wal mari'atee rakkoo isaa argitee inni kun maal jedhaa inni kun maal jedhaa. Kanaaf ati agartee ajandaa kana qabdaa ati ajandaa kana qabdaa ajandaa kana akkamitti finnee wal hammachifnee wal nyaachifnee deemnaa ka jedhu sanarratti namni wal mari'achuu waan dadhabuu fi rakkooleen babal'atee rakkoon bal'ate sun immoo yeroo baay'ee gara qawweetti deema. Kanaaf akkaataa kanaatiin sabaaf sablammoonni biyya kanaa walitti dhufanii akkaataa kanaatiin yaada isaanii wal jijjiiruu yaada isaanii irratti wal falmuun anaaf gaariidha jedhee tan fudhadha. Siyaasa biyya kanaa keessattis qooda guddaa ni qaba jedhee tan amanatu.